Hello. Meet maaf na dhabste. Hayyee dhuftee kunno si argaara. Oh, si argi. Hadda baay'ee tokko si bareedina. Maal abboo qarshii namaa fuuteen galchitu kabaja ofii fillaattu? Abboo maal taate uffata namarraa fuute namaan galchi. Haragamme akkasii miti yuubee liqaa kan keellee uffata kan keellee siifan kenna. Garuu adduma qofaaf irra naa darbaa jaalallee too bira deemaadha tuun nuti. Jeef, dhabas ta'anii? Har'aaf irra sii darba jaalallee tee bira waan deemaattuuf garuu borqashii keenaan deebistu taanaan dhakaa kanaan iddoo lama si godha. Daawwee koo mana fiicaanii gahee dhufa. Ati deemnaaniin qorraa miti jiruun hamaadha hin turin. Qoosaan kee dhume hin qabu. Hello jaartitoo har'aa miti meeshaalee manaa kan laallu akka salphaatti guuttanne silaa eessa jirta? Eenyu ati? Atuu eenyu keeti? Bilbila jaartii koo kaaftee eenyummaa koo na gaafattaa? An obboleessan gafaa isheeti. Yoo deebite siif haa bilbiltu. Maali hammanatti fuulli kan kee jijjiirame? Harmeen bilbiltee turte. Dhugaa isi baqa booda bilbilaaf. Maal si godhe kana hunda? Bilbila koos abbaa koo jettee seefii godhatte. Bilbila koo kaaftee moo? Osoon kaafnee wayya tureemi. Eeyyama kun ala bilbila koo maaf kaafte? Yoomirraa anaafati bilbila wal gaafin kaasuu jalqabne. Ana moo isa jaalalleen kee? Garuu dhiisi. Meeshaa manaa hadda guuttattuumi. Qoy, sitti mana dhagaye. Si eegaaraa miti. Beena. Deev. Duree baay'ee tokko si jaaladha. Ana jaalachuun duratti fakkaatti dhiira qabaadha. Tole nagaumaaf badde. Duree baay'ee tokko akka si jaaladhu sitti himuuf dhufe. Waan na jaalattuuf waggaa tokko guutuu na cufte. Akkasii miti. Tarii namuma si madaallee ta'innaa jedheetuma bade. Oo akkasii amma maaltu argamere? Duree baay'ee tokko si jaaladha. Ana jaalachuun duratti fakkaatti dhiira qabaadha. Duree ture. Siif dhiira jechuun nama dhuguu fi nama siif jedhee wadhaansa ba'u qofaa. Ana akkas hin jenne garuu dhiirummaa wayii si hafa. Si jaaladha. Ciao. Tole saniif hin dhiphatin. Hundumtinuu nagaadhaa siifan bilbilaa. Siitu? 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 Sin haasofsiisaa raabar. Maal akkasii haasofsiisu barbaadda? Maal akkasi godhe qofa natti himi. Ati akka ofii keetii namiite sitti himuu barbaaddeeti? Akkasii miti barsiitu. Atis naaf hubadhu. Akka lafa onaa irratti na dhiistee deemte si haa hubadhuufi akkasii baay'ee nama gaddisiista. Atis bar waan ansiin jedhe diddeeti. Ka'an jedhe malee jettee bar. Nagaye kanaa ol haasa'uun barbaadu. Garuu kana beeki. Yoomuu sirraanfachuu hin danda'u.